harka kan qabdan hin jedhe malee rukutaan jenne. No. La. Ati harka tokko kaasaarta. Atis gooftaan ilaaltamni harka kana. Harka kana ilaaltamni achumatti rabbaa godhaa galateeffadha goofticha. Asitti harka lama kaasuun eeyyamamaadha. Tokko gaafa gaaftanii filmaatamni. Gooftaan harka lama isinii kenne meerri tokko hidhe isin gaafachuu danda'a waan ta'eef yeroo fuula Waaqa dura teessan harka kee kaafadhu gaafa namni isiniin jedhu rabbaa godhaa lama isaatti agarsiisaa isin. Innoo hin beekaa waan hundumaayyuu. Kanaaf ulfinni guddinni walitti qabame gooftichaaf haa ta'u. Meeshaa tokko harka rukutuu tokko malee mee warri dhiiraa ilchaame. Warrumti dhiiraa qofa ilchaasee tokko. Nama tokko duwwaadha. Mana keetti lillee wala galu. Inni ilchitanii warri dhiiraa. Mee warri dubaraa qofaatti ilchaame. Isee oli batti dabalaa harkatti buusina. Harkatti buusina. Wow. Gooftichaaf ulfinni guddinni jabaan isaaf haa ta'u. Isa qofaaf. Uumamni guutummaatti jedha mul'ata Yohaannisiin boqonnaa isaa 5 irratti warri qilleensa keessa jiran, warri irra lafaa jiran, warri jala lafaa jiran hoolichaaf ameen jedhanii adda isaanii lafa dhaanii hin sagaduuf jiru jedha. Akkasuma Galaatiyaa keessatti immoo kan caafamee jiru maal jedha? Galaatiyaa keessatti immoo afaanni hundinuu uumamni hundinuu Yesuus ilma Waaqayyoo akka ta'e jilbeenfatee dhugaadhaa bahuudhaaf jira jedhe. Nuti carraa tokko qabna jirana. Waan nuti carraa hin qabnu baay'ee kan na ajaa'ibu nuyi jaalala amanne malee dirqama miti. Biyyi lafaa garuu seetanni roqamee gooftummaa isaatiin gaafanni waaqarraa gad dhufuuf jiru roqameeti jilbeenfata malee jaalalaan miti. Warri jaalalaan jilbeenfanne garuu hattam carroomoodha. Hattam ayyaanoomoodha. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqulluu Maatiyos caafe boqonnaa isaa 13 lakkoofsa 16 maal jedhe? Lakkoofsa 15 kaaftanii gaarii bifatte maal jedhe? Warri kaanii watuu dhaga'uu qabanii gurri isaanii cuqqaallataniiru. Watuu arguu danda'anii iji isaanii dunuunfateera. Isin garuu gurri keessa waan dhaga'aniif iji keessan kana waan arganiif ayyaantuudha dubartootaan. Mee gurra keessa harka kaadhaati akkeedhaa ofii keessanitti dubbadhaa. Ani ayyaantuudha jedhaani. Dubbadhaa ani ayyaantuudha jedhaani. Iji koo arguu dandeeradhaani. Gurri koo dhaga'uu dandeeradhaani. Gooftaan isin galateeffadha jedhaani. Dandeettii koo miti kun jedhaani. Humnuma amantii isin naa kenne jedhaani. Bakka humna amantii isin nuu kenne. Isa qofaan danda'ama. Gooftaa beekuudhaaf gooftaa mannu barbaachisa. Dandeettiin keenya manuu miti. Dandeettiin keenya inni dhumaa cubboo jechuu qofaadha. Dandeettii Waaqayyoon garuu humna amantiin nuu kennama. Caaffanni qulqullaa maal jedhaa? Afaan kee irra garaa kee keessas jira. Isa afaan kee keessaa maal goota? Isa garaa kee keessaa maal goota? Itti yaaduun qajeelaa taatan. Isa afaan kee irraa dubbattee fayyina bara baraa argattaa. Kun immoo Roomaa boqonnaa isaa 11 lakkoofsa 9:10 yoo ilaaltanii namni afaan isaatti yaadee namni garaa isaatti yaadee qajeelaa akka ta'u afaan isaan dubbatee akka fayyu. Kanaaf iyyuu humni amantii Waaqayyoo biraa namaa kennama. Humni amantii Waaqayyoo biraa isinii kennamuu isaatti warri gammaddan harka keessan kaasan agarsiisa. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Gooftaa ulfinni siif haa ta'u. Sagalee kee dhaga'uu barbaadaa irraa humna amantii si biraa dhufeen sagalee kee yoo baranne malee ani ni dhaabadheen baradha. Isaan kun garuu taanii baratu. Dubbiin kee barsiisaan dhugaan siidha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee keen nu gidduu deddeebi'i. Nutti dubbadhu. Hidhaa ciruu qabdu ciri nurraa. Baa kaasuu qabdu kaasi nurraa. Salphina kaasuu qabdu kaasi nurraa. Gooftaa gammachuudhaan nu galchi. Boo'ichaan facaaftee ililleen hammatta kan jedhu caafamee jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee keetiin haaraa godhi nu dhalachiisi. Sagalee keetiin haaraa godhi nu qulleessi. Inni kanaan mormu fagoorra dhiyoorra dhaabbatee kan nu mormu yoo jiraate በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን።
kardhaame haa ta'u kan rukutame haa ta'u fagoora dhiyoora dhaabbate dubbii kee nu bira dabarsuudhaaf kan deemu simbirroo seexanaa kan ergu namoonni akka nageenyeef waca garaa garaa sagalee garaa garaa kan qopheessu hammaa kaase maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ittifamaa haa ta'u. ayyaana kee nuu baay'isii sattiin biyya lafaa jaallatte Yesuus Kiristoosiif jedhii aameen. kutaa macaafa qulqulluu keessaa macaafa qulqulluu iddoon hundinuu namatti tola garuu kutaa yeroo hundumaa abdeet na godhu Qolaasiyaasiin boqonnaa isaa 2 lakkoobsa 14 kaamnee hin dubbifannaa. Qolaasiyaas boqonnaa isaa 2 lakkoobsa 14 irraa kaasee hin dubbisa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Wanta nu irratti caafamee ture isa nutti hin tolin sana waan inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin duguugee fannootti cinqaarsuu isaatiin iddoo isaatii isa balleesseera. Fannoo sana irrattis Kiristoos warra qilleensa irraa gooftummaa qabanii fi humna qaban harka duwwaa hambisee bakkeetti isaan mul'isuudhaan salphisee isaan argisiise. lakkoofsa 10 irra deebiin dubbisa. Wanta nurratti caafamee ture isa nutti hin tolin sana waan inni karaa seeraa barbaadu wajjin duguugee fannootti cinqaarsuu isaatiin iddoo isaatii balleesse. harka walii keessanii qabaa akka mata dureetti kanan dubbadhu isa biyyi lafaa sirratti barreesse Yesuus sirraa balleesseera jedhaanii. Seexanni jedhaani imba barreessa jedha. Yesuus jedha gocha seexanaa jedha. Imba balleessa jedhaani. Seexanni jedha du'a barreessa jedha. Yesuus jedha du'a kan jedhamu balleesseedha. Jireenya naa barreessa jedhaani. Egaa sichi jedha ani nan du'a utuu hin taane du'a keessaa gara jireenyaatti salphina keessaa gara ulfinaatti jijjiirameera naaf jedhani. Bakka gooftaa galateeffadhaa. Wantoota gurguddaa sadii ilaallee Waaqayyoon kadhachaa gara lallabaattan deebisa. Barsiisa kuni gara lallabaattan deebisa. Wantoota gurguddaa sadii ilaalla. Kutaa kana irratti Qolaasiyaas ergaa Phaawulos Qolaasiyaasitti barreessee boqonnaa isaa 2 lakkoobsa 14 kaaftanii gaafa laaltanii gocha guddaa addunyaan kun ittiin gammadaartu Yesuus Kiristoos achirratti hojjete. Wangeela Yohaannisiin boqonnaa isaa 19 lakkoobsa 30 irratti wantoota dinqisiisaa addunyaan kun ammammaatti Waaqayyo sababii kolfa kanaaf ta'e isa jedhamurraa ila salphina keenya kan ture gara ulfinaatti kan jijjiire wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqulluu hojiin kun xumuramuu isaa kan ibsu Qolaasiyaasiin boqonnaa 3 boqonnaa 2 lakkoobsa 14 kanaa fi Yohaannisiin boqonnaa 19 lakkoobsa 30 irratti achirratti xumurameera. Inni kunoo wantoota nurratti caafamee ture sana fannoo irratti cinqaarsuu iddoo isaatii balleesseedha. Wantoota gurguddaa sadii agarra. Lola gurguddaa sadii jira. Tokko lafa jala, 2 irra lafaa, 3 qilleensa keessa. Yesuus Kiristoos isa kana attamitti xumuree isa jedhu gabaabaatti ilaalla. Yesuus Kiristoos loloota gurguddaa kana macaafa qulqulluu keessaa attamitti xumuree isa jedhu wajjin gabaabaatti ilaalla. Inni tokkoffaan Yesuus Kiristoos lolli hundeen lolaa eessa ture silaa irraa jala lafaa ture. Innis darbatamee akka inni lafa jalatti hidhamee mul'ate waan irratti lafa kaayera waan ta'eef Yesuus Kiristoos garuu addunyaa kana irratti nama akka keenyaa ta'e addunyaa kana irratti dhalate. Mee urjii tokko nag duukaa dubbadhaa. Yesuus jedha utuu waaqa ta'ee jiru jedha namuma akka kootii ta'edhaani. Yesuus Kiristoos utuu inni addunyaa kana irratti jaarraa keenya dhalate ta'e nutu biddeen bitaaf namummaa isaa kittaa tokkitti waggaa 3 walakkaa kaata. Shabaxee tokkitti waggaa 3 walakkaa kaata. Gaafa gibira kaafatan garuu miraakiliidhaan kaffala. Waa tokkoon dubbadhaan. Gaafa gibira gaafatanii Peetros warri Roomaa gibira nu gaafatanii lagumatti gadi bu'i.
miraakilii dinqii tokko beenna kee qurxummii ishee jalqaba qabdu afaan sebanii keessaa fuudhi tokko anaaf tokko siif jedhe. Yesuus birrii hojjetatee kiisitti kaatee deemuun qabu garuu miraakiliidhaan nama jiraachisa. Biddeen namne gaasaan jedhani kottaa dheennaan waa biraa qabduu jedha. Biddeenni xinnoo tokko jira otuma magaalaa kanatti baanee dhannee meetii 200 binneeyyuu wal ga'uu hin danda'u. Yesuus Kiristoos garuu mataa waan hundumaati waan ta'eef paakeejii waan hundumaati waan ta'eef mee achi as fidaa jedhee gooftaa eebbisi kana deemiti. Ani waan lafarraa kana waan nu laatteef sin galateeffadhaa dhaqaa 50 teessisaa jedhe. 50 gaadhaa kan qoqqoodanii teessanii 50 qoqqoodanitti gaa teessanii hin teessan. Nama 5,000 dhiiraa fi dubartootaaf ijoollee malee nama 5,000dha. Akka jechuun achi keessa jala kan jiran ijoollees nyaataniiru dubartoonnis nyaataniiru nama 5,000 ol jedhama kanaaf. Teessaa 50 maalish nama 5,000 nyaachisa. 50 teessanii maaddii meeqa ta'a? Kaalkuleetisaa? Maaddii 12 miti. 50 gaafa 5,000 teessisan meeqa ta'a? Maaddii 100 hin ta'u kaalkuleetiidhaan bira gaa maaddii 100 ta'a. Iddoo 100 ta'a jechuudha. Guutummaa isaa ila singalateeffadhaa dhaqaa teessisaa jedhe. Akkanni 50 qoodanii gaafa teessisanii miraakilii takkaa ta'e hin beekne. Inuma nyaatu biddeeni 5 daabboo 5 fi qurxummii 2 qofaadha. Amma kana otuma nama 10 addanaa nyaachisanii hin quufnechaa gaatu. Yesuus garuu miraakiliidha. Ila dhaqaa bitaas hin jenneem. Isuma jiru fidaa jedhe. Isuma jiru fidaa jedhee gaafa kaanii inuma nyaatu jar quufanii dhiisanii biraa baaniiti. Amma kana maaddii 100 irraa amma maaddii 12 jalaa dacha'e. Amma kana baay'attanii nama 12 na biraatti afaadhee kaalkuleetisa baafatee kaa'ee dachaanii galan dhuguma akka jedhanii nama 12 keessaa immoo tokko yoo seetana taate. Waa tokko dubbadha kana irratti appilikeeshinii isaa gaafa baasu harka keessan gaafadhaa. Isini hin jiru attanii yaaddaartu. Humna amantii sin kee buleen garuu hin jiruun keessan jiraateera. La yaaddaa deemtaa mati. Dhibaa deemtaa mati. Sodaachaa deemtaa mati. Isa humna amantii si keessaa fuudhu maqaa gooftaan abaareera. Humni amantii tokko garuu si gaafa sii dhufu hin jiru miti. Waaqayyo garuu qaba. Mee waaqayyo qaba yaa kana gargaraati. Waaqayyo qaba. Qaba waaqayyo. Attamitti akka saayuun beeku. Attamitti immoo raawwata akkasumatti raawwata waaqayyo. Afuudhee hin beeku. Yoom raawwata amma. Waaqayyo waan haaraa tokko gaafa hojjetu mana keef gaafa hojjetu akkamittiin jedheeti akkasumatti godhaa innoo. Ennaan yaaddoo guddaatutti nammee hin kukkufu jedhe Yesuus. Hin kukkufu. Jarri kun utuu nyaata hin baadhaan hin kukkufu. Guyyaan manaa turanidha. Waaqayyo waa'ee kee beekama. Si caalaatti waa'ee kee beekama. Ati garuu dhiphachaa jirta miti. Waaqayyo waa'ee koo dhiisee irratti farfannatti baafatte miti. Waaqayyo garuu si caalaatti waa'ee kee beeka. Karaatti kuftaa. Waan si ga'uun sii kenna gargara. Waan ga'u. Guyyaa tokko sin gaafadheen ture. Biriini Itoophiyaan kan attamee qabu birrii gosa meeqa jira? Sin gaafadheen ture guyyaa tokko. Birrii gosa meeqa jira? Jechuun sin hin galle akka gaaffii kootiitu. Gosa meeqa jira jechuun abbaa tokkee bashanii gosa meeqa? Warri shanitti annabdaniittu. Torbattanii yoo warri torba ammoo yaabdan. Lakkooftan isin ja'a abbaa tokkee bashanii abbaa meeqa 50 abbaa 200 ila paakeejii ni dhumaate isaan bira ta'a. Isaan garuu ammatuma meetii 200 binnee odhannee waliin ga'uudhaan waa tokkoon sitti maan ila waa tokkoon sitti dubbadha. Qooda waan hundumaa jettee rakkattu. Qooda waan tokkoon ammatu Yesuus Kiristoos kata fedhee dhufe maal barbaaddaa isiniin jedhee maalan barbaadattanii itti mattu? Maalan barbaadattanii itti mattu? Mana duwwaa fudhattee galtaa gaafa qodaan kee adibu immoo qodaa dhattee gaafatta. Haadha manaa qabdu? Haadha manaa gaafatta gaafa takka turtu immoo mucaatti naa dabaleetta. Qooda kana hundumaadhaan qooda kana hundumaadhaan hin kadhatin achuu komina qooda kana hundumaadhaan sammuu jeeqamtani
Yesuus isa paakeejii waan hundumaa ta'e. Sagal sagaltamii sagalii keessa gaafa galtanii urjii sagaltamii sagal ettanii riqicha gaafa itti gootanii kan guyyaa tokko jira kan birrii tokko jira Yesuus bitachuu hin danda'edha. Unlimitednis hin danda'edha kan ji'aas jira kan waggaas jiraadha. Waaqayyo waan hundumaa paakeejii isa ta'e Kiristoos wajjin tola isiniif kenneera. Bakka kana hundumaa Kiristoos kee gaalattan biddeeni hoodu gaa'ila hoodu waan hundumaati hoodu inni waan hundumaa kennu har'a dhufee mana kee galeera. Zakkiyoos har'a mana kee olu naafatta mal Zakkiyoos namichuma kanan naqee ilaalaa baay'ee hojjaa isaa gabaabaa waan ta'eef amma mee Zakkiyoos baay'ee dinqummaa isaa soomna miti garuu Yesuus Kiristoos bartoota wajjin gargar baasuu hin danda'amu. Guyyaa gosa tokko uffatu gaafa qabuudha kanoo dhaqeen dhungadda isan dhungaddu kana qabaa bartoota wajjin wal fakkaata ka kittaansaa bartoota wajjin wal qixxeedha akka guwaddanyaatta akka lakkuutti uffata gosa tokko uffatu dhaqeelaa isan dhungaddu kana isa barsiisichedhe. Yesuus nama keessa adda baafachuu waan dadhabee mukicha yaabbate. Yesuus akka ittiin jedhe garuu Zakkiyoos dafii gadi bu'i har'a mana kee na oolaa jedhe. Waa tokko inni baraka keessa wal qabadhaa. Har'a Waaqayyo akkana siin jedha. Paakeejii isa dhumaa kan ta'e Yesuusin mana kee nan galchedha. Paakeejii isa dhumaa, paakeejii isa xumuramaa. Yala waan tokko nama dhibeen waan xinnoos waan guddaas isa dhumaas isa gajjallaas isa gaarraas kan ta'e Kiristoos wajjin sii kennameera irraa kaase. Hingal kot gaafa dhaqanii galanii mana kee taa'anii hin taa'an. Akkuma laaleeti Yesuus dhaqee biddeen nyaachuu jalqabe. Yesuus dhaqee biddeen nyaachuu jalqabe. Wanti maaddii irraa isin fuudhu maqaa Gooftaan dhaamu. Maaddii irraa kan isin fuudhu maqaa Gooftaan dhaamu. Enna erga nyaatanii raataniin booda warra qaraxa fuudhan jechuun immoo warra cubbamoota. Warra cubbamoota. Maalifi 50 dhutaanaan 100 godhanii hirkaabu. Isaan booda namichi kanan of ceephaara. Yesuus garuu har'a mana kanaaf fayyinni ta'eera. Maaltu ta'e? Fayyinni ta'eera. Maaltu dhufeeho? Isa waan hundumaa qabu dhufe. Mee laphee keessa naadhaati. Isa waan hundumaa qabutu mana koo dhufeedhaani. Kanaaf yaa lubbuu koodha. Isodaatiin jedhaani. Paakeejii isa dhumaa dhufeedhaani. Isa barbaaddu kee an argattaedhaan. Isa timbeenne yuusii kennaedha. Egaadhe ol khayraate. Maal jedhee? Egaadhe. Nama yakkee yoo jiraate harka sadii na dabamaa fedhe. Kottaa achi asinatti ba'a. Qabeenya koo keessaa harka sadii qoodee nan kennaa fedhe. Hamma barbaachisu qoodee nan kennaa fi kottaa na himadhaa jedhee. Har'a mana kanaaf fayyinni ta'e. Ilaa waa tokko dubbadhaan. Salvation, healing, fayyina bara baraas, fayyina fooniis har'a fuutee mana keetti galta. Paakeejii dhumaa dhufe ka. Birrii 200 baattanii kaardii 50 bitachuuf jedheen birrii 50 dhabe jettan. Abbaa 200 kutanitti laattaniiti 50 kiyyaa kennet. La kaardii 50 naa kenni kaardii waan abbaa 200 baattuuf kaardii 50 bitachuu yaaddoftee bitta. Maaliif? Ittuma kenniteeti achi kiyyaa usii deebi'a birrii 50. Yesuus ila dhaggeeffadha. Yesuus waan hundumaa keeti. Waan hundumaa isa barbaachisaa keeti. Innaan kutaa kana irratti gaafa laallu dhufeen dhalate addunyaa kana irratti. Namuma ta'e Yesuus miciree irraa jalqabe. Miciree irraa jalqabe akkuma nalannutti dhalate. Yeroon jedhu sinii gala dheeyyaata. Akka koo abbaa faadhi koo ol geeru bila gaaniin booda an dhaladhe. Yesuus garuu hafuura qulqulluudhaan ulfeeffamee nama akka kootii ta'e immoo dhalate. Isa dhufee addunyaa kana irratti dhalatu amma gaa hojii seexanaa diiguudhaan mul'ate ilmi Waaqayyoo kan jedhu Yohaannis dubbateera. Tokkoffaa irratti katafe deematii namni gaaffii sadiin kufe. Beekumsa barbaacha. Nyaata barbaacha. Hawwii garaa isaatiin nama beekaa ta'u nama gaa ta'u barbaacha. Kanaaf kufe. Isaan booda Addaamiin gaaffii sadii kennanaan daphedee kufe Addaam. Yesuus garuu amma firaakshinii jijjiiree katafedee dhufe. Gara lafa oonaatti hafuura qulqulluudhaan geeffameedha. Gara lafa oonaatti geeffameedha. Gara lafa oonaa jechuun
lafa muki saayyoo abaaramaa jechuudha. Muki lafa onaa kee biqilu gara faafaa kana kee walitti ilaaltan muka gaggabaabdu gara lafa onaatti geeffame hafuura qulqulluudhaan jedha. Achi geeffame guyyaa 40 erga kana ta'een booda seexanaan qorameedha. Seexanaan gaafa qoramu seexanatu dhaqee maaltiin jedhee amma nu illee fiilmii ilaalaa guddanne waan ta'eef bofa gaafa seexanaan qorame Yesuus ennu bofa ol ka'u tokko laalla. Fiilmiidha waan ta'eef fiilmii agarraa bofa ol ka'e moo yoo dhuguma waaqayyoo taate seedhu nutti gaama piikcheriin sun nu kee galeera. Bofaan qorame jedhu seexanaan qorameedha. Seexanaan gaafa qoramu katab jedhee dhaqee Yesuus Kiristoosiin seexanni inni madeemaa dhaqe. Gaafa dhaqu jalqabarratti maaltiin jedhe yoo beela isaa argaara akka Yesuus beelee dadhabeeru argaara yoo dhuguma ilma waaqayyoo taate dhagaa kana biddeen godhadhu nyaadhu ittiin jedhe. Ilaa leewwota kiyyaa dubbisa leewwotuma kiyyaan deebi'a. Isaan bora Yesuus immoo maaltiin jedhe namni jedhee Museen barreesseera biddeena qofaan jiraachuu hin danda'u. Dubbii afaan waaqayyoo keessaan ba'u malee. Kanaaf seexan akka sandiitaatti ofitti deebisee peenaalitiin tokko argameera. Isaan booda ammas lammaffaa maal godhe? Lammaffaa irratti mana qulqullummaatti ol isa fuudheedha. Mana qulqullummaatti ol isa fuudhee mana qulqullummaa irra dhaabee kanarraa gad of darbadhu ergamoonni kee akkasii oolchaniif jedhamee caafameera. Eessa dhaqee dubbisaa beektu? Macaafa faarfannaa 91 lakkoofsa 11 dhaqee dubbisaa seetan. Miilli kee dhagaatti akka hin buuneef waaqayyo ergamaa isaa siif hin ergaa. Ergamoonni barruu isaanii irratti si baatu dhaqee dubbisee naati. Gara jallaatti immoo kan isaan dubbifatu seetan. Hakkeedha gara jallaatti immoo. Gara jallaatti maal ittiin jedhe beektu? Ergamoonni isaa akka si eeganiif barruu isaanii irratti si baatu. Erga raateen booda inni immoo waaqayyo isa eegee erga raateen booda achirra taa'ee maal godha? Jawwee marrataa leenca saafela faana keetiin inni dhiittisa kan jedhu jaafameera. Isa kana qat godhe kiyaa kuteeti yoo dhuguma ilma waaqayyoo taate gad of darbadhu ergamoonni isaa siif ergamanii si baatu jedhe. Innaan Yesuus maal ittiin jedha? Waaqayyoo kee akka malee lukkisiimaaf lukkisii akka malee hin eeggatin kan jedhu caafamee jiraame. Hamma seexan akka sandiitaatti goole ergamoonni nu gammadaara. Sababiin isa baroon addaamtu ittiin du'eeka Yesuus immoo ittiin nu kaasuudhaaf. Ilaa waa tokko nibbadhaan kan biyya lafaatti si ajjees maqaan si fayyisu maqaan si oolchu maqaan si baasu Yesuus qofaadha. Ergadhaan booda amma isa dhumaati peenaalitiin hin jedhan akka lafa kanarratti hin jedhan. Isaan booda amma maal godhe gaara tulluu mana qulqulluu gaara tokkotti gaara biyya lafaatti ilaalan hundumaatti ol baaseedha. Kun ija fuuraa yoo ta'e malee gaari biyya lafaatti ilaaluu danda'an jira. Eshi gaarri addunyaa kanarraa maqaan isaa beekamaa maalodha? Everest akka Afrikaatti moo akka Itoophiyaatti moo Kilimanjaro chaarorka. Isaan booda achirra ol baatanii addunyaa kana guutummaa ilaaluu dandeessu. Isa kana gaa guyyaa biraa dubbanna. Achitti ol baasee biyya lafa guutummaatti agarsiise naanneessee. Inni immoo ulfina abbaa isaa ijoollee isa qixxeessu waanta qabatanii tafan tokko iyyuu hin lakkoofne inni ergamootaan gadi of godheedha. Inni ulfina dhiisee ba'e maal ammamee seexanni gowwaa ammamiiti. Qixxanni dhufee utuu beekatee isa caalu dhiisee ulfina ishee biyya lafaa kana biyya waaqaan lafaarratti aboosa qabu dhiisee dhufee biyya lafaatti agarsiiseeti. Maal jaamummaa ammamiiti kun seexanaaf maqaa Yesuus. Hallelujah. Isaan booda gadi ilaalchisee erga raateen booda kuftee onaa sagadde immoo jedhe kana hundumaa sii kenna dheenaan seexana nana argaa godura turi waaqayyo waaqa kee qofaaf sagadi kan jedhu barreeffameera jedhe. Isaan booda seexanni gara lafa onaatti deebi'ee Yesuus mootummaa isaa bal'isachuudhaaf gara mandaraa Yerusaalemitti ol ba'e. Waa tokkoon dubbadhaam wanti si ammeessaa ture wanti si ajjeesuudhaaf yeroo hundumaa harka ol qabatu gara lafa onaatti gad deebi'a. Siif gara ol ba'uuti. Siif bara ol ba'uuti. Siif bara lafaa ka'uuti. Siif bara ooluuti. Bara ol kaafamu. Yeettan argeman. Yesuus geetaa ነው። bara ol kaafamu. Bara ol kaafamu. Hela
kan jalloota kan biyya lafaa yeroon numeera sababni sabaloodha waaqayyoota achi gubbaa biyya isaa dhaabbatee si gallafatti gad dubbate inni maal ta'a gad deema ankee ol deema markabni nooyi yeroo namoonni baay'een daakaadaa kufanii kiyaala geeffamani kan nooyi kaff waluma kaadeem waa tokko ni badaa kagee ol qabadhu bara itti biyya lafaa liqimfamuuf si eegaaru kana keessa bara biyyi itti biyya lafaa du'aaf si eegaaru kana keessatti kan kee ol kaafama mera mi tokko ni badaa kan koo ol kaafama jedha kan koo ol kaafama amma yu pada kan ko ol kaafama eda kan ko ol kaafama waaqayyo takkaneedha kan namoota baay'een ol kaasamnan jira isaan booda qabadda afaan keetiin jedheen shaatti yuru maus mo sharapitu kurakutada ingiliffi ko jachabduu dhofee gadhaaga si waraana pastorin fabai guftan sira ebisu isaan booda seetanni gara lafoonaa amma seesan handura lola dhiite yesus handura lola jala lafaatti afeera amma gaa kirkiruudha malee maan handurri dhiitamnaanis irra lafaara dhufee lola kaase yesus afaan qabsiise gara lafoonaatti deebise jala lafaa jira ganaa gadi bu'aa irra qilleensaa jira ganaa ol ba'a isaan booda amma immoo eessaa dhaqaa jala lafaa dhiise eessatti ol ba'e isaan booda amma immoo gatii akka keenya hundumaaf deebisuudhaaf jecha namni abaaramaan achi qormaata kumnaani qormaaticha qormaata waaqayyoo baase immoo yoo 10 deebiftan zeerooma 10 deebifnaan waaw baay'ee gaariidha jedhamu 10 deebiidha kaasumeerii uffatee dhufeema barsiisaatu irra qabatee dhaabbateeti barsiisaatu otuu barsiisuu fayyaanti barattootaa kufan meeqoo meedheennaa dhaqee barataa walakkaa taa'eeti kaasumeerii uffatee barataa walakkaa gal qabee taa'e gaafa taa'u qormaaticha kan laallannu kuma namni deebisuu hin danda'u dhaqee qormaaticha hojjetee raateeti fannoo irratti hoodhaa maqaa keessatti barreeffadhaa jedhe attamitti amantiidhaan maqaa irratti barreeffanneeti waaw barsiisaa qormaata hojjete qormaati kee qormaata dhabamuu miti barsiisaa tumuree kan koo barsiisaa tumureedha ka waaw kan keenya barsiisaa tumure attamitti barataan dadhabnaan barataan hojjechuu dadhabnaan zeero sagal argattee zeero saddeet argattee zeero tokko yoo deebifte zeero naan kan seetanaa zeero jedhe waaqayyo kan keessan immoo dhibba kee dhibba jedhe hela baakeejii dhibba kee dhibbaa fidee itti kenneeti kottaa barattoota yaaddayina kanaan booda xumurameera jedhe barattoonni aameen jedhan aameenii ila isuma waaqayyo hojjedheera kana aaminatti ameen jechuun maachuudha wanticho naateera jechuudha malee naataa miti past perfect xumuramaa jechuudha naateera bakka isaan booda xumurameera annaan naateera warri kaan immoo naatee ameen jechuun wadi daniiti maqaa sana irratti barreeffachuu waan didaniif barabaraan predestination waaqayyoo keessa durumaa tureera barreeffatee warra jireenyatti galan eenyuuf akka jireenyatti galan inni duraan durseeyyuu beeka ture atteetti beekumsa isaa keessatti beeka eenyuuf yeroo dubbiin Kiristoos ilaa Kiristoosii du'eera wakkee garaan baname warra kaani garaa badagaatu kennameef warra kaani immoo garaa dhagaa keessa yeroo dubbii waaqayyootti dubbatamu dub gaafa godhu batka dhikee agata hamma immoo garaa bishaanii kennaaf waaqayyo waa tokkoon dubbadhaan haleluuyaa barreeffamaati dadhabde sana waaqayyo karaa Kiristoos xumuree raawwata meeraasin jedheera Yesuus geetaa ነው amma immoo fannoora dhaqee erga raateen booda kottu gati harkan gaafattaa dheenna hooda harka kun kennaa fannoon akkaataa gurguddaa sadiin jira isa tokko waan dubbadha Yesuus akka abbaaji walitti araaramuun danda'ama garuu ormootaa fi warra Yihuudootaa miti amma garuu mirga warra Yihuudootaaf kenne bitaa warra ormootaaf kenne gaafa Yesuus Kiristoos du'aa ka'e maaltu ta'e beektu golgaan mana qulqullummaa olii gadi olma olittedha olii amma gadiitti tarsa'edha isaan booda qooda samaa lamaanuu Kiristoos nagaa keenya inni keenyummaa diinummaa isa nu gidduu ture
Hee maal godhe? Diigee erga raateen booda nagaa keenya Kiristoosidha. Kanaafiyyuu asiin warra Ormoota warra Yihudoota asiin warra Ormoota hoolota lamaan qabaa jedhe Waaqayyo Yesuus. Tokko bakkee irra ru'e tokko mana kee irra ru'e. Warra mana kana kee jiran malee hoolota kan biraa bakkeedhaan qaba. Isaanis immoo walitti karramee kana ta'u tokko naa ta'u. Isaan booda hoolatti walitti dabalee amma immoo eessa dhaqe? Hundee lolaatti gadi bu'e Yesuus. Elaan maqaa xumuraa jira gara lama koo xumuraa utti keessaa jira. Hundee lola amma fannoo irratti akkamitti xumure isa hedduudhaafi sa'aatii 6 kaasee hanga sa'aatii 9tti qeqqabu. Hadaba Kiristoos irratti ta'e moo biyyi lafaa ija qabatte Waaqayyootu dheekkamsa isaatiin ilaale. Eewu godhee fannise cubbuu atiyaat cubbuu godhee fannise malee cubbamaa mini Kiristoostu cubbamaa ta'eera ta'e gatii masaa du'a malee kan keenyan du'u. Amma garuu cubbuu afaan Ingiliffaa mal siin jedha cubbuu godhee isa fannise achirra yeroo Waaqayyoo dhab godhee dha'u wajjin ilma koo dhaaran hin jedhu cubbuu dhaamaara achirratti erga gara feeraateen booda Waaqayyoon qabbaneeffate dhiigi Kiristoos qulqulluudha waan ta'eef qabbaneeffate raateen warra orma turan amma waan miraakilii tokko dubbadheen dhiisa. Innis immoo maal dhabeettu amma yeroo Yesuus fannifame lafi hin socho'e miti maal ta'e lafi hin socho'e awwaalannoo hin banamanedha. Amma mee kan na dhibu awwaalli banamee namni eessa ta'a? Kee ciisachuuf achi keetti namni argame hin jiru. Dhaggeeffadhaa ilma koo duran baatanii deema kaa'e kita isaan kan garuu hin beeku. Isaan booda dheeratta obboleessa galtaan ariifatta hangaaf shaala waan akkasitti bilbila kaasanno gobazii dandeebi'a. Isaan booda maal godhe warri gaafa Yesuus du'e lafi kirkiramee macaafni qulqulluu hin banaman jedhe. Warri du'anii turan garuu kaafamaniiru hin jenne. Yesuus Kiristoos mataa lolaa gayaa xumuraara. Achi immoo seexanoota isa humna du'aa qabu harka duwwaa hambisuudhaan fannoo irratti cinqaaree qullaa isaa isa salphiseedha. Amma kan qullaa salphachaa jiru eenyudha? Yesuus miti qabatamaatti addunyaa amantii keetti garuu seexana salphate. Amma meenam gam godheetu gurbaan kun ka'eerraan qabee godhee kuffise ilaa mu'eeraa jala ciisee kan jedha jala ciisee tunnatumu yes mu'eeraa hin jedha addunyaa qabatamaa keetti akkas miti. Yesuus irreebaa jiru abbaa dhiisiif jedha du'eera ani mu'eeraa hidhee ka'e. Attamitti wanta seerichi nurraa barbaadu hunduma maal godhe duguugee fannootti cinqaarsee warra adaba cubbuun du'ani dhaqee mandaraasii walitti gadi dhaqee bu'eeti warra du'an kaasee warra du'an keessaa kaasee warra wala diiggattee baates immoo dhufee gaafa du'a isaatii warri du'anii turan iyyuu mandaraa Yerusaalem keessatti kaanii argamaniidha. Waa tokkoon dubbadha gaan harka keessa ol qabadhaa. Ela wanti du'eeru bara baay'eef saatii baay'eef yeroo baay'eef shikeendii baay'eef wanti du'eeru maqaa Yesuus Kiristoos ishii ka'eera. Gaafa jimaataa walli baname sanbataa kaan jedhe kita isaan turan hin beekne teolojiin kana lafa kaa'u jira yoo ta'e immoo hin baranne guyyaa biraa wanta nurratti caafamee ture isa nutti hin turin sana bakka waan inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin maal godhe duguugee tokko ishee hin hambifne duguugee fannootti cinqaarsuu isaatiin maal godhe dubbattanii maal godhe maal namni guyyaa irraa fujirana nagamay duguugee jechuun attam biddeeroo nyaattanii made in China isheetu irraa kaasu Yesuus guutummaa wanta nurra barbaadamu lakkeetti duguugee malee keetti qaqqabe mini duguugee saqa'ee fannoo irratti cinqaareedha jaafan waa tokkoon dubbadha. Wanti yeroo baay'eef si cunqursee maqaa kana jalaan ba'u duguugeera rakas. Hin ba'u akkamitti akkasumatti. Boleessa koo kai miidhabbadhu anaare. Wangi kana tila kitti tippu tokko turte
Foon kee kana tuloo xixiqqoo tokko ta'e ta'an argamu latatti. Nama garuu mataa kee kana kaasee amma goda qeensa miila keetitti afaan kee banamu arga. Amen. Mataa keetii kaasee amma qeensa miila keetitti mataa makee tulaa akka afaanitti garu bana. Gaafa namu xiqqoo tokko duwwaa kee gal garuu guddaa ta'e keessaa ol burqa. Amen. Waaqayyo akkana jedha. Haalota hundumaa sitti dhiphattee si rakkisuu barbaaddu hundumaa jedha Waaqayyoota. Akka inni deebi'ee nan dhiphadhe hin jennetti bara baraan keessaa fuutee kanatti laachaa deemtu. Keessaa fuutee kanatti itti boqochaa deemtu. Keessaa fuutee kan nama gammachiisaa deemtu. Amma kanatti si baraasa jedha Waaqayyo. Amma kanatti si baraasa jedha Waaqayyo. Ta'i. Ilaa namoota tokko tokkoon argan. Namoota tokko tokkoon argan. Ilaa miilaan qaban lakkeetti deemu. Lakkeetti deemu miilaan qaban miila tokkoon qabaniin. Nama dhufee yeroo manni bira dhaabbatu miilli haaraa biqiluun fida. Yeroo ameen jettanii afaan maalii dhageessu? Ingiliffaa. Ilaa dhaggeeffadhaa isin agalgaa'etti hin qoosinaa. Sabni keenya Oromooyi waan guddaa muxxunnaanii dubbatan amantiidhaan. Jedha. Attam jedhan. Ijoollee xixiqqooyi yeroo isheen biddeen nyaachuu dhiiftu gurani mocoranii gaafa nyittu biddee afaan kaa'an gata liqimsitu. Ana keetti isin liqimsisu dubbii Waaqayyo. Afaan kees qabadhu siifan guutaadha. Minis afaan qulqulluun afaan kees qabadhu. Maqaa Waaqayyootiin dubbiin kun siifa ta'u. Ila wanti nu dubbatira gada erga si mocoree yeroo san jettan afaan sin kaa'umina. Kana humni amantii yeroo maafa ammame amma waan na dibbi miraakilii na dibonaan. Eliyaasi Waaqayyo bokkara taabode mini maqaa Yesuus hin jenne mee maalti hin jedhe amma gaadee beedu fuutte bokka kana rafa kana irratti cobda. Humna maaliiti kun? Humna amantiiti. Waa tokkoon dubbadha. Yesuus geetaadha. Ila dubbii kanaaf ameen jedha. Waa tokkoon dubbadha. Wanti bara baay'ee sirra gangalate eebba kee qabeeru mul'ata kee qabeeru kakuu kee qabeeru Waaqayyo sirraan kaasa jedhe. Mena mi tokko chuma taabada sochooti narraa ka'eera jedha. Narraa ka'eera. Dubbara sochoosaati narraa ka'eera jedha ka. Narraa ka'eera. Waaqayyo kira jedhe yee jedha ka. Sirraa ka'eera. Namooti miilli isaanii tokko tokko ciccitaa qunnaan jedha Waaqayyotu. Warra miilla guutanii hin deemne naan jedha Waaqayyotu. Ilaa dhugaabaa lafa kanatti naan jedha Waaqayyotu. Nama waan afaanitti geeffatee buluu dadhabu dhabeetu nama baay'eef kenna naan jedha Waaqayyotu. Maal ameen jettu gurbaa waa tokko sitti dubbadhaan arra namarraa gadeettee yaachuu barbaadamini Waaqayyoo nama baay'ee yaachifteedha. Mee namni tokko dubbadhaati nama baay'een gaani jedha. Nama baay'een gaani paakeejii isa dhumaa dhufe nama baay'ee si geessa Waaqayyotu. Kakeessa wal qabadhaa waa tokko sin eebbisa makataa rokoto chokota zamamanta reke bere lama saa qabadhaa harka keessan harka kanarraa bara baraan abaarsa dhaheeraan. Ilaa biyya kana dhaaluu dhufne malee galaataan kee jiraachuu nu dhaa'innaan miti makiina si barbaachisa manni si barbaachisa kiraayin si nuffisiifte Waaqayyoon kenna attamitti akkasumatti kenna qalbii harka kee ol qabii waa tokkoon dubbadha fi dandaati gajjedhii lafaa fuudhee deemala si bitachiisuu danda'a. Waaqayyo hin danda'a. Waaqayyo hin danda'a. Habaarsi kun saba koorraa caba. Bayyesuusim maala beerka kee qabatu waa tokkoon dubbadhaan Yesuus Kiristoos habaarsi kun saba koorraa caba. Bani irraa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos harki kun eebbaa baatu mana habaatu dhala habaatu eebbaan guuteeraan makatakata roto choko pora baraba sebele bele wala bala mana bala eebbaan Waaqayyoota kannaan jedha nama baay'ee lafaa kaasa nama baay'ee tan mana jaara nama baay'ee tan eebba fida nama baay'ee tan milkaa'umsa galcha. Haleluuyaa. Namoota baay'ee gamaa gamanaa olii yaafata. Kottu naa gammadi waa maan
indandame waaqayyoof maalattamitti akkasumatti waa tokko dubbadhaan maqaa gooftaa si danda'ame akkanaan jedha waaqayyootu sabi kun biyya kana keessatti galaa ta'uu dhufamini mana mataa isaaniin kennaafnaa jedhu akkamitti waan miraakilii tokko hojjedha qeerroon irraa hojii dhabnettanii teessan bakka garaa garaatti baatu miilla isinitti baay'ata garaa garaatti baatu hojiin kun natti cimee gamaa gabanan dhaquu dadhabee milkaa'uusatti hamba'uu dadhabee waaqayyo godheera fayyaa miillaadhaan natti baay'atuun argaan yeroo deeman harram gabari lafa guutanii argaa maalti nan akkanaan jedha balbala hojii biyya kanarratti bananaa jira abummaan hin jiraatu abbo meerka keessanitti tuttufaa jedhame kana boodeedha yaa harka koo'edha eebba baateedha kana boodeedha injii ta'edha kana boodeedha milkaa'umsa baateedha kana boodeedhaani abaarsi sirraa ka'eeradha kana boodeedha abaarsi koo'edha Kiristoosi waan keefedha ani amaneeradha waan hundumaan an danda'edha maalidhatii rakoo kan naabattu gaara jabaanana injattu gurbaa gaara jabaanana eenyudhatii dura koo kan naabattu gaara jabaanana ree wal qixxee taata sagaleen dhufe harka waaqayyoo gooftaa machaa sirraatti dhufe lafaan wal qixxee taata sagaleen dhufe harka waaqayyoo gooftaa machaa sirraatti irra deemame dirree ahaa walii gaddeemaa hundutu dirree ta'ee garii dura koo ture dirree ta'ee qoy wal ka'ee jaache sada haadhatu karaa darbiisa nama dhoowwatu yeroo humna koo sayyaataa ture maali abbe Yesuus dubbannaa haleluya koy waaqayyo akkaneedha bara wal kaafamu bara namoonni baay'een lafa tolliisanii darbanirra ol butanii ol gototanii baannaa jira maal kun yaa waaqayyo gooftaa machaa waaqayyo namoota baay'eef akkanaan godhadhaan jedhe mee namni tokko hundumtuu keessan bakka hojii jira ani iddoodheen gaddaan jiraadhoodhaani ani iddoo haleluya ani iddoodheen gaddaan jiraadhoodhaani jijjiirameeradhaani ofitti jijjiirameeradhaani ofirrattaasaa jijjiirameeradhaa ofirratti dubbadha ofirrattaasaa ani jijjiirameera haleluya hillim namarraa goota rakkeedha figgim namarraa goota rakkeedha ursee dabarsee rakka galaana harka gargaarsa isaatu naa dhufe siqilee rakkinaa narraa kufe harka gargaarsa isaatu naa dhufe siqilee rakkinaa siqilee rakkina teelaatu yeteken laamlaaku kibiram iddadda immata misgaana ilaarka kee ol kafa duwaa tokkon dubbadha maqaa gooftaan otuu gajjallaatti eegamtu barri darabeetee jijjiirameera waaw jijjiirameera gooftaa waa tokkon si kadhadha namoota kanatti jireenya jijjiireera namoota kanatti haala jijjiireera namoota kana dukkana irraa kaaseera namoota kana manatti fideera namoota kana konkolaataatti fideera namoota kana hojiitti fideera
jijjiirameera jijjiirameera mera gargara hallelujah dhabe hallelujah 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 hallelujah